maqaan nyaatiin Oromoo surree anagas irrallee dubbisuudhaaf illee ittiin cinqamu. Haa taatu ammoo harakaat akkanaa kana dhiisaa. Maa kijibni faayidaa qaba bata jara namaa kijibde. Oromoon surree maaloo hodhachuu yookaan surree carqii irra dhaabatee hodhachuu amma kana waa akka taartan jechuu kijiba amma dhiira moodhala wanni kun. Ila hodhachuu keessaayyuu jirbii osoo hin taane madaabaraa hodhataniiyyu. Madaabaraa fa'aa hodhatan. An dhugaasitti ma Oromoo miti Arabni ta'u hodhattu jira. Mee shamarran wanni akkasii isin hin qunnamne mana madaa mititti. Walla an ofii kiyyaa mana dalagu kana jechuudha. Dullattiin manni isii fooqii ka bareeddumni jaannata addunyaa kana fakkaatu. Lilmee hodhatte. Uffata ma hodhatta jennaan birriin qabu barnaan jette. Waa ittiin bitu lilmee kanaa hodhadhee si'iiraati bakka falaa. Nageeffadhu. Ni hodhatte Arabni Oromoo dhiisi. Kamanni isii akkanatti bareedu kana keessa teettee hodhatti. An amma dubbii kana garuu tanaaf hin jenne waan viidiyoo san dalageef qaba. Ila Maammadoos ta'ee Faaxes ka haati kan kee biyya rakkachaa jirtu. Ka abbee surree carqii irra dhaabee hodhatee deemaa ni jiru. Ka haatee waan uffattee gadiin baatu dhabde. Ati onlaayinii makana irratti bahuuf tiktookii makana irratti baatee sirbuudhaaf shi'enni irraa 5,000 2,000 1,000 birrii 500 xalabataa jirta. Hin jirtu xalabaa hin jirtu. Mee asin xalabaa hin jirtu. Sanuu bargaa amma biyya kaargoo godhaan jirtu asirratti bahuuf asirra baatee sirbuuf. Kamaatiin biyyaa hodhatu siin onlaayinii irra baatee sirbuuf shi'enni irraa xalabaa jirti. Maan namni uffata madaalama. Anam uffata mana dalagaa keessa malee sijjammar uffata onlaayinii irraa xalabe osoo 100 qabaadhe uffadhee asirrattuu nun baane yeroo maayyuu hin qabu. Yeroo shaanxaa san hiikee gad diigee itti viidiyoo waraabuun qabu. Mashiinaa keessa taa'eeti waraaba. Waqtii iyyuu hin qabu jechuudha. Maali viidiyoo fi maaloon asirratti hafaa barra. Namummaan kiyya eenyummaan kiyya lafa jira. Awwaa waraabeef qabaa taatu ka Oromoon amma surreen qurcatuu kana keessumaa bahe ufiiftuu jilba fa'arratti qurcatanii gara teessumaa kana fa'atti yoo itti citte. Nagayaan akka waan faashinaa fa'ila gurraachallee diimaallee carqii sifa saniif fakkaanne faallaa isaa irra dhadhaabatan akka waan bareedumaati qaadaan beeke.